Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadhaa bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Namoonni manhidha Saawudii jiran rakkoon isaanii furamuu adoo hin taane hammaachaa jiraachuu himan. Miidhamni jiraachuun guddaa keessa jira. Hawaasni hedduun itti dararamee jireenya keessaa baheetiin jira. Akka sagalee nuutatti akka uummataatti akka hawaasaatti akka olumiisa keessa jira. Rakkoo jireenyaatti jiraachuu dhabuuti malee kuni. Waraanni Itoophiyaa sadarkaa yaaddessa erga'u dhaabbati biyyoota gamtoomanii ibsi. The situation in Ethiopia is spiraling out of control. Violence and destruction have reached. Haalli Itoophiyaa keessa jiru to'annoodhaan ala ta'aa jira. Tanzaaniyaatti daa'imman biyyattiitti dabalamuun pireezidantiin isaanii koomii kaafti. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Aslii Galgaloo. Nu dhiyaadha dhaggeeffattooteenna oduuteen jalqabaanii raayaan ittisa biyya Itoophiyaa magaalota naannoo Tigraay keessa jiran kanneen akka Shiree, Alamaxaa fi Koreem to'achuu mootummaan Itoophiyaa beeksise. Mootummaan magaaloti kunneeniif bakkeewwan kaan dhukaas tokko malee to'achaa jiraachuu himan. TPLF garuu Shiree dabalatee magaalota kaan mootummaan wayita to'atu lammiilee nagaa irraa daraaramaan gahuu hima. Hamza Hussein gabaas qaba. Reuters maddeen dippiloomatii fi dhaabbilee deeggarsa namoomaa wabeeffachuun akka gabaasetti waraanni mootummaa Itoophiyaa fi humnoonni isa tumsan onkoloolessa 17 2022 magaalaa Shiree to'ataniiru. Humnootiin Tigraay ibsa onkoloolessa 17 bara 2022 baasaniin magaalli Shiree humnoota waloo Itoophiyaa fi Eertiraa harka galuu mirkaneesseera. Dabalataan humnoonni TPLF mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa waliin ta'uun namoota nagaa ajjeesaa jiru jechuun erga himateen booda jiraattonni naannichaa jiraachuudhaaf jecha waraana akka itti fufaniif waamicha taasiseera. Dhimma magaalli Shiree to'atamuu ilaalchisee mootummaa Itoophiyaa irraas ta'ee gama mootummaa Eertiraa irraa akka jedhameen jiru. Mootummaan Itoophiyaa onkoloolessa 17 2022 ibsa baaseen haleellaa bal'aa humnoonni TPLF geggeessaa jiran qaamolee diina alaatiin deeggaraman jechuun walabummaa biyyattiif tarkaanfiin kaaba biyyattiitti fudhatamu itti fufa jedheera. Kanaaf ammoo buufataalee xiyyaaraa fi dhaabbilee federaalaa naannoo Tigraay keessatti argaman atattamaan to'achuu akka barbaadu ibseera. Humnoonni mootummaa federaalaa magaalaa Shiree to'achuun kan dhaga'ame wayitaa biyyoonni fi dhaabbileen idil-addunyaa waraanni atattamaan dhaabbatee gara marii nagaatti akka deebi'amuuf gaafataa jiranitti. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu namoomaa baatiiwwan 5 ture hagayya darbe cabuun waraanichi deebi'ee erga eegalee kaasee iddoowwan garagaraatti lolli geggeeffamaa jira. Komishinar Gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Mahammad haalli waraanaa kaaba Itoophiyaatti geggeeffamaa jiru isa yaachisuu fi atattamaan dhaabbatee deeggarsi namoomaa uummataaf akka dhiyaatu tibbana gaafatanii ture. Humnootiin Tigraayis waamicha kana simachuun haalduree tokko malee gara mariitti akka deebi'an ibsuun hawaasni idil-addunyaa garuu mootummaan Itoophiyaas gara mariitti akka deebi'uuf dhiibbaa akka taasisuuf gaafachuun isaanii yaadatama. Haleellaa qilleensaa sanbata onkoloolessa 15 2022 magaalaa Shiree irratti raawwatameen hojjetaa dhaabbata lubbuu baraaru International Rescue Committee ta'e tokkoo fi namoonni biraa 3 ajjeefamuun gabaafamee ture. Haleellaa kana ilaalchisee dhaabbileen idil-addunyaa aanga'oonnii fi biyyoonni addunyaa hedduun waraanichi atattamaan akka dhaabbatuuf waamicha taasisaniiru. Dura taa'aan Koree hariiroo alaa Seenetii US Bob Menendez mootummaan Itoophiyaa fi TPLF atattamaan dhukaasa dhaabuu baannaan wixinee seeraa bara 2021 keessa Itoophiyaa irratti dhiyeessee ture akka murtaa'u gochuufan hojjedha jechuun akeekkachiisanii turan. Wixineen kun warra carraaqii waraana dhaabuun nagaa buusuuf taasifamutti gufuu ta'an yookiin qaamolee waraana Itoophiyaa keessatti hirmaataniif meeshaa waraanaa dhiyeessan irratti tarkaanfiin adabuu akka fudhatamu ka godhuudha. Waraanni kaaba Itoophiyaa sadaasa 2020 Tigraayitti eegale gara naannolee ollaa akka Amaaraa fi Affaaritti babal'achuun buqqaatii miliyoonotaaf madda ta'eera. Kana malees qabeenyaan miliyoonotaan lakkaa'amu barbadaa'uu fi hedduunis bakka jireenyaa isaaniitii buqqaanii eeggattoota deeggarsa namoomaa ta'aniiru. Waraana kana marii nagaatiin furuuf torbanoota lamaan dura hoggansa Gamtaa Afrikaa jalatti mariin Afrikaa kibbaatti taa'amuuf ture. Qaamoleen lamaanuu marii kana irratti hirmaachuuf ayyaamamoo ta'anis sababii rakkoo loojistikaa jechuutiin yeroo hin murtoofnetti dabarfamuun isaanii yaadatama. Barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres waraana kaaba Itoophiyaa to'annoon ala waan jiruu fi dhaabbachuu qabaa jechuun akeekachiise. Waraanichi kan hammees keessaa loltoonni Eertiraa fi Itoophiyaa atattamaan akka gadhiisanii ba'an ajaje. The situation in Ethiopia is spiraling out of control. Violence and destruction have reached. Haalli Itoophiyaa keessa jiru to'annoodhaan ala ta'aa jira. Hokkar jeequmsi mancaatiin biyyattii keessatti mudatu sadarkaa yaaddessaa irra ga'eera. Jiruuf jireenya hawaasaa haala nama yaaddessuun diddiigameera.
Waraanni Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru ammaan tana dhaabbachuu qaba. Loltoonni Eertiraa waraana kana keessatti hirmaachuu irraa of qusatanii naannochi gadhiisanii ba'uun dirqama. Furmaati waraanaan dhufu inuma hin jirre. Lammiileen nagaa daafoo waraana kanaan guddoo gaaga'amaa jiru. Haleellaan osoo adda hin baasin gaggeeffamaa jira. Iddoo jireenyaa dabalate. Lammiileen nagaan ajjeefamuu, misoomaawwan bu'uuraa barbadaa'uun, tajaajiloonni murteessoon dhabamuun sadarkaa rifaasisaa irra ga'eera. Erga hagayya darbee waraanni bifa haaraan eegale lammiileen 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii baqataniiru. Baay'een isaanii yeroo lammataaf baqatan. Yakkoonni saalqunnamtiin wal qabatanii fi daa'immaniif dubartoota irratti raawwataman hammaataa jiraachuu dhaga'aa jirra. Kanneen waraana kana keessatti hirmaatan hunduu seera idil addunyaaf bitamuu qabu. Lammiilee nagaaf eegumsi taasifamuu qaba. Kan akkaan nama gaddisiisu ammoo hojjettoonni gargaarsaa osoo gargaarsa namoomaa lammiilee biraan ga'uuf jiranii ajjeefamaa jiraachuudha. Lammiileen rakkatanii gargaarsa fedhan hedduudha. Osoo waraanni marsaa lammataa hin eegalin dura namoota miliyoona 13 caalantu Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessaa gargaarsa barbaadu turan. Adeemsi gargaarsa naannoo Tigraayin ga'u torbanoota 7 adda citee ture. Naannoo Amaaraas akkaataa barbaadamuun ga'aa hin jiru. Qaamoleen hunduu lammiilee gargaarsa barbaadaniif deeggarsi namoomaa akka qabuuf haala mijeessuuf dirqama qabu. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii waraana abdii lammiilee Itoophiyaa dukkaneessa kana marii nagaan xumuruuf tattaaffii gamtaan Afrikaa taasisu ni deeggara. Rakkoon siyaasaa fi waraanaa karaa nagaan akka furamuuf hatattamaan mariitti deebi'uu qabu. Hawaasni idil addunyaa yeroo kamuu caalaa waraanni Itoophiyaa akka goolabamuuf katumsuu qabu amma. And the international community must rally together now for peace in Ethiopia. Mootummaan Itoophiyaa gamisaatiin haalli to'annoon al ta'ee tokkoleen hin jiru jedha gorsaan nageen biyyaalessaa biyyattii Ambaasadar Ridwaan Hussein. Waraanni kun akka namoonni uumanii haasa'anii miti to'annoon al hin baane jechuun Twitter isaa irraa barreesse. Waraanni to'annoon al ta'ee ka jedhamu yeroo gara naannolee biraatti babal'atee ka jedhu Ambaasadar Ridwaan yeroo amma waraanni kun bakka jiruutti tasgabbiin to'atamaa waan jiruu fi haalli adda isaa irra hin jiru jedha. Deeggarsi namoomaa yeroo dhiyootti akka itti fufuu fi mariin gamtaa Afrikaa irratti hirmaachuu fi mootummaan qophaa'ee eegaa jiraachuu ibsan Ambaasadar Ridwaan. Eertiraaleen gamisiitiin ibskan haaluun isaan miidhamtoota waraana ta'uu himan. Dhaggeeffattoonni amma oduu gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii miidiyaan afaan Oromootiin hojjetu Finfinnee Integrated Broadcasting eeyyama hojii mootummaa keenya irraa argachuun istuudiyoo isaa magaalaa Naayiroobiitti bane. Sagalee sagantaa afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaan kan hojjetu abbaan qabeenya miidiyichaa obbo Lammii Taayyee himan. Uummanni keenya hedduun keenya keessa jiraatan miidiyaa hin qabne hubachuun FIB'n asitti banuu fi murteessee jedha. Iraan drooniiwwan ufiin dhoowwan Raashiyaaf dhiyeessuun qoqqobbiiwwan UN irkaa'ee cabsitee jechuun US biyyoota lixa waliin walii galuu ibsite. Drooniiwwan kan Iraanitti Raashiyaa dhiyeessee jedhamus biyyoonni lamaan garuu kan hin fudhatan. Ukraine ammoo drooniiwwan kunneen droon Iraan oomishtee jechuun beekama isii ta'uu ibsite. Pireezidantiin Tanzaaniyaa Samia Suluhuun dubartoonni daa'imman hedduu akka hin deenne gaafate. Pireezidantiin duraanii John Magufuli faallaa pireezidantii ammaan dura faallaa pireezidantii kana dubartoonni qoricha qusannoo maatii akka hin fudhanne jajabeessa hime. Pireezidantii Saaliyaan ammoo lakkoofsa daa'immanii biyyattii dabaluu irratti komii kaaste. Lammiin US tokko Twitter isarratti mootummaa Saawudii qeequu fi hidhaan waggaa 16 adaabame. Jaarsi gan 72 kun maatii isaa laaluu fi Florida irraa Riyaad deemnaan achitti hidhame. Ilmi isaa jaarsi kun haala hamaa keessa jiraachuu fi miidhaan irgaa jiraachuu ibsa. Itoophiyaan lammiileen isii manneen hidhaa Saawudii keessatti dararamaa turan garbiyya deebisuu fi mootummaa Saawud Areebiyaa waliin waliigaltee argamuun namoota hedduu galchee ture. Haa ta'u malee hedduun isaanii ammallee manuma hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu himan. Namoonni hedduun nu dubbifne haalli isaanii akkuma durii hamaa ta'uu himan. Hidhamtoota mana hidhaa magaalaa Riyaad keessatti argamkees jiran Aamin Abdulqaadir Abubakarii fi Saalii Shaafii keessa haal jiran akkanaan himan. Waan jijjiirame takkaan jiru duraan jijjiiramni namoonni mana hidhaa keessa turanii gara biyyaatti deebifamuu calqabanii jijjiiramni xiqqoo isiin jira ture amma erga nurraa dhaabanii baatii 3 jirra gara biyyaatti namoota waggaa tokkoof walakkaa akkas turan gara biyyaatti deebisaa turanii san xumurraa nurraa dhaabanii ammas namoonni waggaa tokkoof ho'i guutan as keessanii jiru amma akkuma duriitti walitti deebisee haalli hammaataan mana hidhaa kana keessa jira haala hanqina nyaataa dhugaatii akkasuma qulqullina iddoo ciisichaa wanni uffatan wanni irra ciisan balaataa yookaan ammoo lafa duwwaa
saraamika kana kan uffatan ammoo kiisuma gurraacha akkuma duraan argitan kana miidhamnee jirra cinqii guddaa keessa jirra hawaasni hedduun achitti dararamee jireenya keessaa baheetii jira akka sagalee nu taatan miidiyaa fi akka ummataatti akka hawaasaatti nuti rakkannee jirra rakkoo nuunisa keessa jira rakkoo jireenyaati jiraachuu dhabuuti malee kun rakkoo xiqqeenyaan itti ilaalanii miti asli seenna rakkoo waan xiqqootti ilaalanii miti ilmi namaa dhumaa jira as keessatti wanni nyaatu wal ga'an jiru rakkoo namni gartanii osoo nu argeeti akkamitti mirga uumamaa kun namarraa mulqama mirgi uumamaa kun nurraa mulqamee nu jireenya dadhabneetti jira osoo nu ijjitanii ummata Oromootti addunyaan nu argitu rakkoo keenya kana jiruun keessa jiru wallahi jireenya baay'ee gaddisiisaadha rakkoon keenya guutumaan guututti nu beekamaan jiru warri mootummaan asirraa gaggeessuun warra waggaa lama bararaa irra dhaabatee asitti dararamaa turantu galee jechuudha amma ammoo nuti warri isaanii as qabame waggaa tokko baatii 5 waggaa tokko baatii 4 hanga baatii 9 hanga waggaa tokkotti as keessa jiraachu san qofaa miti warri haaroon ammas qabamanii asi guuramaa jiran jiru gorfaa takkitti keessa jiru gorfaa nama 200 baachuu hin dandeenye nama 400 keessa jiraachuudha walirra ciisne bootaan gaddisaa tokko hin jiru hammaaf nuti fayyadamnu hammaaf habbaa 3-4 qofa mana fincaanii kanaaf rakkoo nuti keessa jiru rakkoo ulfaataadha. Haalli isaanii ammaatee hidhamtoonni garii abdii kutachuun miidhaa ofirraan gahaa jiraachuu himan. rakkoo garaagaraatiin kun rakkina hiyyuutiin kun rakkina biraatiin biyya irraa bahee hin dalagannaa biyya irratti naannu jennee hin jiraanna jennee haalata akkanaatiin biyya irraa baanee haa biyya irraa baanu kunoo asitti nu qabanii amma kaanu amma fakkeenyaaf ani baatii waggaa tokkoo fi baatii tokko keessa jira kunoo bishaan hin argannu bishaan dhugaatii kadhiqaatiin argannu namni dhukkubsatee nurraan bahu kadhee nurraa hin baasanii namarraan baasanii guyyaa lamaa sadii iyyanii haalata akkanaatiin namarraa baasanii kaleessallee kunoo nama guyyaa kaleef gaddaa kanayyuu namoonni tokko waraqaan isaa kasilaattiin galuu danda'u mucaan tokko kan lubbuu isaa waan godhu wallaaleetiin ufajjeesee ture kanaaf haala hammaata. Ammaa mootummaan karoora biyyattiitti isaan deebisuu akka eegalan gaafatu. Lakkoofsi mana hidhaa kana keessa jiru nama 350 oliin ta'a. Kusaan ciisichaa kun garuu namoota 300 waan qophaa'ee miti jechuudha. Namoota xiqqaate namoota 100 yookaan yoo akkam fagaate 200 kan qophaa'edha. Garuu namoonni amma itti hidhaman jiran 350 oliin akka hin taaneen kan walirra ciisaa jiranidha. Ajaa'ibatti qophii jirra biyya keenyatti galleetiin haala biyya keenyaa wal fudhannee jireenya biyya keenyaa wajjin jiraachuudhaaf akkasuma warroota karaa kana deemuudhaaf galaniif rakkoo keessa turre kana ibsuudhaafis ta'ee namoota barsiisuudhaaf hamilee guddaa hin qabne jechuudha akka keenyatti. Yeroo baay'ee garuu namoonni biyyoota akka Saawudii irra deebifaman ammallee garbii Saawudiitti deebi'uun beekama. Kan irra isaan akkan jedhu. Tariitii jiraachuu danda'a jedheetii yaada sababuma hanqina yookaan gaafa biyyatti galan hojii dhabdummaan biyya keessaa babal'atuutiin wal qabatee hedduminaan illee akka duraanii deebuu dhaban erga hidhaan kun heddummaatee tariitii jijjiiramuu danda'an jedheetii yaada. Sunis kan deebi'an takka yoo jiraatanis hanqinuma biyya keessa haalli hojii dhabdummaa babal'achuurraa kan ka'eedhaan kan dachaa yoo ta'e malee baay'inaan hin jiru jechuudha akka duraanii akka tilmaama kiyyaa fi akka argee akka qoradheetti illee. Dabalataan namoonni hedduun manidhaa keessatti sobamanii horiin isaanii waan saamamuuf of eeggannoon akka jiraatan dhaamsi isaanii hidhamtoota manneen hidhaa Saawudii jiraniif dhaaman. Dhaamsi nan qabu warroonni hidhamtoonni mana hidhaa Saudi Arabiyaa warroonni sagalee kiyya kana dhageettan jechuudha warri amma booda hin hidhamin booda yookaan carraa nuti argine kana arguuf deemtan haala jireenya mana hidhaa kanarraa wantoota isin barumsa ta'uun dabarsuu barbaada. Inni jalqaba mana hidhaa akkuma seenaniin haalli namoonni mana hidhaa kana keessa turanii waggoota dheeraa mana hidhaa kana keessa sababa rakkoo biyya kana uumanii waggoota dheeraa biyya kanatti hidhamanii mana hidhaa kana keessa turanitti uummata keenya kiisii uummata keenya saamutti jiranitu jiru. Wanta riyaala takkaan bitamu gara riyaala 10, riyaala 20, riyaala 15 tol gurguruudhaan yeroo gabaabduu keessatti duroomu kan barbaadan jiru. Sababa kanaaf wal qabatee warroonni sagalee kiyyan dhageettan akka carraa mana hidhaa kana isin qunname yoo ta'e jalqabumarraa of eeggannoo keessan gochuun isinirra akka jiraatu gurmooytaniitiin wantoota riyaala tokkoon badetti bitattan riyaala 10, 20 bitoo osoo hin taane gurmooytaniitiin akka namoota gurfaa san keessa jiranii yookaan ammoo kutaa san keessa jiraniitti gurmooytaniitiin qarshii alarraan kallattiidhaan nama suuqa sana bigaalaa sana isinii fiduu wal qunnamtii jedhaniiti qarshii salphaadhaan akka bigaalaa sana bitattanii mallaqa keessan kiisatti qusattan isiniin jechuun barbaada jechuudha kiyya kana. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganumaa waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna mammaasi galgal kana adoo garaan addaanaa min baasinii karaan addaanaan baasaa jedhan hiikan isa maanii kooment keessa nu beeksisaa sagantaa kan qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyees aan asli galgalooti akborii saatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.